Kiristoos du'aa ka'ee humnaaf aangoo isaatiin seexanni ni hidhamee addaan bilisa ba'ee kana booda nagaaf gammachuun nuuf tahee maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkotti ni amanna ameen. Jaallatamtoota kabajamtoota maatii Waaqayyoo bakka isin jirtan hundumatti nagaa araarri jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu akka biyyoon nageessanii. Ani obboleettiin keessan nagaa kooti galata Waaqayyoo. Har'aa guyyaa roobii fi moggaasa du'aa ka'uu gooftaa fi fayyisaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos booda moggaasa maqoota guyyaa hundaatiin guyyaa kibxataa fi roobii wajjiniin ilaalla. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Waaqayyo nu faana haa ta'u. Ameen. Du'aa ka'uu gooftaa fi fayyisaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaa kibxataa Toomaas jedhama. Qulqulluun Toomaasii duuka bu'oota gooftaa 12 keessaa tokkodha. Innis harka gooftaa keenyaa mismaaraan waraanamee fi cinaacha isaa eeboodhaan waraaname yoon arge malee amanuu hin danda'u yeroo jedhetti inni gooftaan keenyas quba kee gara kootti fidiitii harka koos ilaali harka kees fidiitii cinaacha kootti galchi kan amante ta'i malee kan shakkitu hin ta'in isaan jedheera. Toomaasis gooftaa koo Waaqa koos jedhee deebisee yeroo kana gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos waan na argitee fi amantee otoo hin argin kan amananii eebbifamoodha jedheen. Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 27 hanga 29. Duuka bu'ichi Toomaasii jaalala gooftaa keenyaa hubatee amanee du'aa ka'umsa isaa waan amanee fi manni kiristaanaas guyyaa wixataa torbee kana yaadannoo Toomaasiif jecha Toomaas jettee waamti. Didiimoos kan jedhamu bartoota gooftaa keessaa tokko kan ta'e Toomaas yeroo gooftaan keenya mana cufaa otoo hin baniin seene nagaan isiniif haa ta'u jedhetti inni isaan wajjin hin turre. Toomaas afaan Armaakiin Didiimoos afaan Giriikiitiin lakkuu jedhama. Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 1-3, Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 24. Akka seenaa mana kiristaanaa nutti himtutti Toomaas biyyoota Faaresii fi Hindiin keessaa wangeela bal'inaan akka barsiisee fi namoota baay'ee gara amantaa kiristaanaatti akka deebisetti himama. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos Toomaas akka cinaacha isaa qaqqabee ilaalu eeyyameefiiti. Duuka bu'oonni biroos harkaa fi miila isaa waqarame sana kan isaanitti agarsiisee fi duuka bu'oonni kun dabarsees luboonni hundi foon dhiiga gooftaa keenyaa kutanii waraananii ofii isaaniif nyaatanii dhuganii amantootaa fi akka laatanitti eeyyamuu isaa agarsiisa. Akkuma Yohaannis harka keenyaan qabneerra dhugneerra jechuun dubbate jechuudha. Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 39. Du'aa ka'uu gooftaa fi fayyisaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos booda guyyaa roobii Alaazaar jedhama. Roobiin Alaazaar jedhama. Alaazaar obboleessa Maartaa fi Maariyaam isa gooftaan du'aa kaasedha. Hiikni maqaasaas Waaqayyo hubateera jechuudha. Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 1-48. Alaazaar kan du'e bitootessa 17 ture. Obbolootni isaas Kiristoos akka dhufuu fi ergaa itti erganii Kiristoos garuu guyyaa 40 isaatti bitootessa 20 dhufee du'aa kaaseera. Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 44. Ayyaana Faasikaa isaas mana michuusaa kana mana Alaazaaritti akka kabajuu fi bartoota isaa Phexrosii fi Yohaannisiin dursee erge. Achii booda mana Alaazaaritti argamee iccitii kakuu haaraa sirna qurbaanaa hojjetee bartoota isaa agarsiise. Alaazaaris bartoota gooftaa wajjin ture. Boodas Episkooposii yookaan Phaaphaasii tahee waggaa 40 fi tajaajilee booda caamsaa 27 boqoteera. Ameen. Eebbi qulqulloota kanaa nurra oolee haa bulu.
Nutis hin shakkinaa osoo hin taane amantaa guutuudhaan nama amanee hamma dhumaatti cimee dhaabbatee gonfoo jireenyaa ishee bara baraa akka dhaallu akka nu taasisu fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Waaqayyo gooftaan guyyaa eebbifamaaf kabajamaa kanaan nutti araaramu. Qulqulloota isaaf jedhee badee cubbuu keenya nuuf dhiisuun fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Barnoota isaa karaa adda addaatiin inni nu barsiise, inni nu gorfate maqaa Waaqayyoo kan ulfaate kan galatoome nuuf haa ta'u. Kan baranne kan nageenyes nama firii 30 oomishee hojjetaa mana isaa dhaaltuu mootummaa isaa akka ittiin taanuuf fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Galanni Waaqayyoof deessu haadha isaaf ulfaataa fannoo isaaf hanga bara baraatti haa ta'u. Ameen.